Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube jedhalatti kan argamuuf kan jirtan hunduma keessan siniin jecha warri na jajjabeessaa komentii na barreessaa laayikii na gochaa jirtan guddaa galatooma uumaa waaqaaf lafaa sinaa heebbisu siniin jechuun jaaladha. Ammalee na waliin ta'a siniin jedha. Egaa hamma gara hoduu jalqaba irratti ani viidiyoo jaartii achi yeroo darbe dhaggeeffadheera dubbadheen ture. Yaada kun dhaggeeffannee jechuudha hordoftoota. Amma iriitti sanaanii maatti itti fakkaatee nasibamu wal jedhamti shin qabamte sun riyaan jaartii hajjii suni ani dhugaadhaan seenee caaltuun kalisa galgalarraa dubbatte maal gooti jaartiin hajjii daaraa fidiitii koottuuti poolisoota fuulduratti naqi jetteen itti himtee turte iddoo mana sagada kootiiti jetteen jechuudha. Sanarraan kan ka'e gaa'ii kotot jettee dhaxxee fiddee hidhamee jiraadhaan feestaala keessa jira. Achi booddee fiddeetu akkuma hidhamee jirutti ishiin qunxurtee irraan bittimsinee akkuma hidhamee jirutti hodhu jetteen jedhanii poolisaan jechuudha. Sana booddee achumatti qacamu jettee qabamtee mana hidhaatti galfamteedha. Ani qoy caaltuun to'isiste caaltuun hin dubbattu caaltuun caal jettee qoy akkamitti ishiin dubbatteedhe gaafinatti ta'e seeraan hin hubanne lakkaa'annaa oduun dhaggeeffannan oduu hin dhaggeeffanne seeraan toon seeraan dhaggeeffannan dubbata dhiifama siniin jedha. Achi booda gaa'een ireettiin sunis dhaxxee akkamittidhaan ishiitu akkasitti nokkoo manaa baatee guyyaa 2 turteettennaan hin hidhamteette kaa jaartiin achi jechuudha hin hidhamteette. Amma immoo caaltuun galgala fiddee dhufte. Baay'een gammadee gammachuun koo daangaa darbe jette. Maali caaltu jennaani akkasittidhaan otoo qoricha baattee geessitu dhaxxee ofuma ishiitii poolisoota harka buute. Waaqayyoo diina kee akkatti salphisa. Akkatti gabaa walakkaa dhaaba jechuudha diina kee. Hamaan isatti dadhabdirratti Waaqayyo harka ol si fudhata obboleetti koo obboleessa koo siin jechuun jaaladha. Caaltuuni guyyaa qorichitti hojjetame sana guyyaa qorichi mana ishii kaayyatame guyyaa balballi ishii dibatame sana poolisatti waamte miti gana akkasaste malee jechuudha. Garuu immoo isa kana caalaa harkaan dabarsituuf kennite jechuudha. Sababiin isaas jaartii hajjii biratti hin argamti yeroo hundumaa dhaxxee achi keessa qosos jetti birriidha kan ishiin ittiin hojjechaa jirtu birriidha kan ishiin barbaadde akkasumallee mana iddoo sagada jaartii hajjii sana keessa akka birriin qollofamee jiru siifan banaa isa fudhatteetu hanga barbaadde kennite namallee caaltuutti illee bittattee dubbachaa turte dursee egaa uumaa waaqaaf lafaa inni ta'e qaam ishee godhee geessi manadha ishee galchee jechuudha. Amma sayyuma jetti yoo fi dhaadatte yoo fi dubbatte ani darbanne yoo jette manadha keessaa ariifattee ba'uu dandeessi. Garuu immoo ofitti darbatteetti taanaanii waggaa 2 waggaa 3 hidhamteette. Ani immoo du'a kooti. Ani immoo du'a kooteette. Sababiin isaayyuu amma ishiin gaafa garafee poolisiin jedhee maaliif fidde akkamitti fidde gaafa jedhan hin himti achi laxallaxamte jechuudha. Isa biraan hospitaala maaliif akka galte caaltuun dhaqeetti meeraa lubbuu namaa baastee jedheeraanii nama hundumatu achi keessatti da'ee guddifata ishii duwwaa miti jettee jirti jechuudha. Amma waan hundumayyuu mana koo keessaa baaseera kinoo haala kanaadhaanii yookiin waliin deebisaa yookiin waliin deebisu. Amma garuu baay'ee mucaa kooyyuu na yaadachiisa na baqqaa baay'ee keessa koshii fedha yoo rabbi jedhe ishiis nan argadha akkasumas immoo du'aa inaa godha uumaa tokko sinirraan barbaadu qarshii sinirraan barbaadu na waliidhaan ta'a kadhata keessan du'aa keessaniin jette sinis egaa sagalee baasaa fi kadhadhaa fi siniin jedha gatii keessan immoo uumaa biraa waaqa biraa argattu waan ta'eef siniin jechuun jaaladha. Egaa akkasittidhaanii ofiishiitti dabarsituuf kennite akkasumas immoo bilbilli yuutuubiin intalitti ishee harawaa jedhan sana bira jira jechuudha. Insobdi malee intalli bahararraan miti kan dhufte kan barteedha. Osoo bahararraan dhufte osoo keessummaa taatetti ta'e jaartiin hajjii edda hidhamtee ji'a meeqa? Ji'a 2 ga'u moo ji'a 1 waan akkasiidha. Ji'a 2 geessu garuu. Amma ishii akkamitti iddoo mana hidhaa sana dhattee gaafatte
durum dhatti malee insa bu'echuudha dhugaa baay'inni isaanii goomaan isaanii ara gooma kanniisaa caala baay'atu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha sinaa gargaaru dhugaa kallattii hundumaan siniin jechuun jaaladha egaa ishii harkaa dhaqeenanii fuudha bilbila giddishii kenniti innaa ishiin tokko dhamte ishii tokkotti darba waan ta'eef dirqama kenniti dhaqeen ishii tafaxxaate caaltu yeroo dhattu jechuudha maayikii harka keetti hin qabatin sababiin isaayyuu dhuufeessuudhaaf sittin tolu waan ta'eef jechuudha asii kan asitti hidhatan sana itti godhadhuuti sana booddee yookiin immoo mudhii kee gixxum godhiiti fooxaadhaan hidhadhuuti achi keessa suuqqadhuuti jechuudha maayikii jechuudha ila booskiidhaan jechuudha akka seedoon gootu akka seedoo godheela akka seedoon ajjii godhe abbaa manaa kee godhe mangaagaa keessa dhaye ishii yeroo sana ofinuu sitti himti siin jechuun jaaladha isa tumtee immoo jechuudha akka carraa yoo dhiisite hin gallakkisiin irraa kuti siin jechuun jaaladha isa kanadha inni biraa immoo jechuudha Iyyaasuun kaleessaa dubbatee ture dhimma seedoo fa'a irratti jechuudha inni kunis egaa'ee maalidha hin deeminii lakkii kaleessa dhuftee har'a deeminii jenneeni takka turii suuta jedhii jennaan didee deeme kanaafiyyuu ayyuutti hin faradamu jedhen maalittu ayyuutti hin faradamne yoo jettaniitu ta'e ayyuun ammaanii isaan dhagaa hin jirtu isa faana taasisee waan haasoftes hin qabdu yeroo darbe maaliin jedhan viidiyoo kan duraa irraa kuteetu iddoo wayii irraa fidee siin jenne yeroo dura biyya Yemen dhufu sana yeroo sanaati viidiyoo sun goda isaa jira viidiyoo isaanii keessa jechuudha isa malee edda lammata deebi'ee Itoophiyaa seenee jechuudha inteeni wajjin isaa hammaa jechuudha ayyuu wajjiniidhaan jechuudha ayyuun iddoon kennineef jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ayyuutti hin faradamu obbolota ko maaliif jennaani nuti obbolaa shamarraniiti obbolaan shamarranii jechuudha gaafa gaa'ela dhaabbatanii saatii abbaa manaa isaanii faana saatii dabarsuu qabu ilaala mushurroota tokko isaanii jechuudha saatii dheeraa bakki bashannanaa waliin taa'anii taphatanii yeroo jaalalaa waliin dabarsanii akkasidha ishiin kan ishiin jettu eddan gaa'ela dhaabbadheet guyyaa gaaf tokko waliin teenye torbaan tokko maal barbaadde maal dhabde naanin jedhu jettee jirti jechuudha isa miilana feette maaltu mana keessa jira maaltu mana keessa hin jirre osoo naan jedhee nan gaafatiin har'asaa dhufeet borusaa achitti deebi'eette ilaalaa egaa akkasumas immoo Iyyaasuun humtiyyuu jechuudha osoo anaan hin argin lakki obboleessa koodhee osoo isan gorsuu achitti deebi'ee isa biraan immoo summiidhaan barbaadamaa jira summii laachuufiidhaafi akkasumas akka walitti hin deebineedhaafi hojjetameera dhimmi sumayyaa fi dhimmi seedoo akka salphaatti waan ilaalamu miti ishiinis immoo yoo gaa'ela kana hin barbaadu jetteeti ta'e guutumaan guututti hin barbaadu jechuu qabdi kanaafiyyuu maaliif akka ittiin nutti taphatti maaliif akka ittiin itti taphatti jedhee jira jechuudha isa kanaafiyyuu immoo ani immoo jedhe Yemaniin nan seenaa yeroo gabaabaa keessatti biyya Yemaniin nan seenaa dhaqeen warra siiriif hojjettu harka ishee irraa muree afaan keewwachiisaa jedhe amma dhuguma ta'anii dhaabbatanii isaan sana si eegu osoo ati magaalaa sanan seeniin jechuudha asirratti xaxaxatu jechuudha yeroo darbe immoo itti mameera jechuudha Iyyaasuuttis biyya Yemen irraa kennaasii dhufe akkasumas illee dhaqii fuudhi wanta siin jedhan poorti seentee hin fuudheenii warra biyya sanaatti hin siqiin jedhame itti dubbatameera egaa immoo callisee taa'uu hin danda'u hiriyaa koodhaa waan gaariis waan yaraas waliin dabarsineerra yeroo gammachuus gaddaasii jedhe jechuudha achi booddee egaa ayyuun faanas immoo maaliif ayyuu ofirraa fageessite warri naan jettanii ayyuun xiqqoo atas gabbooftu inni malee obboleetti koodhaa isa kanadha ishitti siin faradamu jedhee jira gara dhumaa irratti immoo seedoo fide jechuudha seedoo viidiyoon irratti gallakkises in agarra jechuudha inni garuu erga manni kireessatanii booddee mana kireessee ragaasuma ayyaana jirteedhe inni immoo mana kireessee qabdi kaffaleera jedhee jechuudha kan hin jedhu otoo shifaana waliin galiin jaarsummaa osoo hin taa'iin tole otoo ishiin hin jedhiin ijoollee kee osoo hin argin maaliif mana
kireessiteenis gaaffii koodha jechuudha. Sanarratti gaa'ii ishiin amma akkamitti itti deebi'a yeroo amma kana irraa fagaadhee irraa taa'ee akkamitti itti deebi'a itti sheemiin qabe. Kanaafiyyuu sheemiin ishii qabuu hin qabu. Sheemiin ishii qabuu hin qabu. Mana ishiidha waan ta'eef an abbaa manaa ishiidha abbaa ijoollee ishiidha waan ta'eef na waliidhaan jiraachuu ni dandeessi. Oma tokko sodaachuu hin dandeessu jedhee dubbachaa ture jechuudha. Egaa ishiin immoo Itoophiyaan jira jettee Itoophiyaa galuun ishiis anaan na shakkisiiseera. Sababni isaayyuu viidiyoo mindura waraabdee qabdu keewwattu gallakkisuun ishii hin oolu. Iyyaasuun illee iddoo mana gurgurtaa sana yeroo baay'ee dhaqee Sumayyaan asitti argamteettidhe yeroo baay'ee isaan nan gaafadha. Akkasumas immoo isaan faanallee walitti bu'umsa uumneerraa anamma immoo deemeen gaafadhu dadhabeera humna kooti hol latti ta'eeraa jedhe hordoftoota. Kanaafiyyuu ani waan hin godhun qabu. Akkasuma immoo ayyiyyeenis immoo maayetti mataa gadi dhiistee akka barbaadde faanshoo fardaatti dabalattee anshop jechaa hooltaa naan jedhee. Kun immoo yaada miti. Kun mikinaata miti. Insobiini ani si'iidhaaf waan baay'ee dhiiseera itti. Siidhaaf jedhee amantaa koo dhiiseera. Si'iif jedhee fira koo dhiiseera. Siidhaaf jedheeti biyya koo lammii koo dhiiseera. Saba koo dhiiseera. Si'iif immoo siif hin galle jetteeni jirti jechuudha. An durayyuu eerumni hayyuu miidhaadha. Biyya Yaman seedoon jiraate ayyuun biyya Itoophiyaa keessa jiraatte mee akkam jettu meeseen osoo biyya tokko keessa ta'aniiru ta'ee rakkoo hin qabu. Seedoon biyya Yaman jiraate jireenya akkamii jiraatti mee gaa'ilaan qaba jettimoo jireenyaan qaba jettimoo akkamiin mee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ana baay'ee dhugaa sirrii miti jechuudha. Gara furmaataatti deema. Waan jechuun ani hin beeku. Akka kootti faradaan hin beeku. Otoo waliif gadi deemuu baates edoonis tasgabbaa'ee bakka gara biyya isaatii galee hayyuudhaan yaada mari'achiisee waliin jiraanna dhiifa manaa godhi jedheeni amalaan qabatee hayyuun dhugaadha inuma malaan qabatamti. Dhugaa dubbachuuf ishiin xiiqiin jaalattu ishiin bakka nama ishii tuquun barbaaddu maleedha. Namoota amalaan haasofsiisanii inuu wajjin haasofti. Argitan iddoo ijoollee wajjinidhaan viidiyoo hojjettu istiidiyoo wayii keessatti akkaataa isaaniittidhaan tataa'anii yaadaan qalbiidhaan gaaffiif deebii wal gaafatan namatti tolu jechuudha. Saatiin hin kennamneef tiriitii hin taane hayyuun ittiin faradiinaa dhugaatini een faradiina warri gaa'ilaan qabanne akkasittanii waan tokko hin faradiina ishii yoo komentiin nama barreessitan illee jechuudha jabaadhu hin dandeessadhaani ishiin dandeenyeennis hin dandeessa ishii dandeessuunis ishiin dandeenyes hin dandeessadhaani hin dandeessa barreessaaf jabaadhuudhaaniiti bareedduu koo lubbeedha bira darba malee ati akkasidha ati akkanadha hin jedhiina isiniin jechuun jaaladha. Ishiinis immoo egaa jaba kan hin uffadhe garaasi ga'uudhaaf jedheenidha. TikTok irratti immoo eeyyee mataa koo gadi gallakkisee deemeera kan nuti koyyuu akkamii arra. Waaw gafara abbaa isaatii luuccaa ta'e yooti isiniin jedha. Innaa isa kanadha sinumaa taphachiisu isiniin jechuu jaaladha. Isa kanadha aariin immoo waan baay'ee nama godha. Mataa qullaa miti jechuudha. Lubbuyyuu yeroo inni nama baasisu ni jira jechuudha. Aariidha. Bakka dhageessanitti yoo ta'e yeroo inni ji'amma sanaa caaltuun gargaaraa ture jaartii ajjii faana wanni ta'aa ture iddoo qaqqabachiisaa ture bilbila yoon bilbileef hin kaasu riikardii yoon godheef hin dhaggeeffatu naan deebsi jette maalaa gootu hin jedhan maaliin goone jaartiin achi an harka ishee jechuudha harka ishee isa kana hundumaa hojjete adoomessu hin jedhan kadhadha adoomessu jedha adoomessu ama abaaraa jedhame dire hin abaara bakka kan sin abaartan abaaramaa ta'a kan sin eebbistan eebbifamaa ta'a dubbichi jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa qomcoontu siruma saayyuu jechuudha. Kinuu gaa'ela namaa kan diige mana namaa kan diige asiif achi kaatti kanaa booddee immoo bufataate akkatti mul'attuun godha waliin argan innaan nasiin bahe asin nan milisa
akkani tankaraattatun barbaada jettee dubbatte ammoo jechuudha itti gaafa Sumayyaanii viidiyoo galakkisteetii seeroon ani nagar sababni isaa immoo seeroon dhukkubsatee jiru dhugaadhaa sobaan beeku malee jechuudha nama ijoolleen tokko bilbilee fi dhukkubsatee jira naasuudhaanii jedhee inni Sumayyaa barbaadanii hojjeta maal akka ta'een ani hin beeku gatti inni mankaraaree barbaadudha shinuu jalaa miidhattuun ani irratti hojjetamee jira damadamamee siniin jechuun jaalladha nagaa naa ta'uu hundumaaf siniin jechuun jaalladha asumaan qaddoo yuutuubii eela gara olitti kaachisaa asii hool tabbaa baatu siniin jedha akkasumallee waamichaan sinii taasisaa yuutuubii banadhaa hojjedha siniin jechuun jaalladha irraa fayyadamuu jalqabdee ta'eettan immoo ani irraa fayyadamuu hin jalqabne irraa fayyadamuu immoo gara fuulduraatti siniin jechuun jaalladha amma hojii hojjechaan jira hanga kutaa tokkorraa kaasee amma kutaa 10 ga'ee jira waggaa 2 naaf fixuudhaaf isa kana siniin jechuun jaalladha yeroo sanatti immoo yuunivarsiitii yuutuubiin seenaa jechuudha kottaa waamichi sinii dhiyeessee jira hani waliin hojjennu walaa jajjabeessinu walaa guddisnu wajjin hojjenna siniin jechuun jaalladha akkamittiin buufanna akkamittiin kan jettan immoo barnoota yuutuubii jedhaati barreeffadhaati wanni godhaati daawunloodii godhaati ilaalaati warra bilbila lama fa'ii qabdan ani bilbila tokkoon hinkinu hangar'aatti adeemsisaa jira jechuudha gashamadoo biyya haraba bilbila qayyarachuu dadhabde ana jechuudha maaliif akka ta'in beeku Naasa kana siniin jechuun jaalladha guddaan immoo sin jaalladha guddaan immoo sin kabaja Kiristoos ilma Waaqayyoo bara keessaniif jireenya keessanaa eebbisuu kan yaaddan hundumatti iyyuu milkaan dhaamsa kooti siniin jechuun jaalladha nagaan siniif haa ta'u shaaloom